Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo barsaa milkaa'el darajjeetii har'a kan hin qabadhee dhufe keemistirii kutaa 10ffaa boqonnaa lammaffaadha jechuudha. Boqonnaa lammaffaan solutionsidha. Boqonnaa kana jalatti mata dureewwan gurguddaa adda addaatu jira. Mata dureewwan gurguddaa kana paartiiwwan adda addaatti qoonnee kan waliin ilaalaa turru ta'a. In today's part we will see heterogeneous and homogeneous mixture. Qabiyyee keenya irraa keessatti mata duree jalqabaa heterogeneous mixture fi homogeneous mixture jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Mata dureewwan kunniin waa'ee maaliitiin wal qabatu? Waa'ee mixtureeti yookaan mixture jechuun makaadha jechuudha. Makaan maal akka ta'e mata duree kana jalatti ni ilaalla. Akkasumas immoo qoodamiinsa makaallee waliin ilaalla jechuudha. Homogeneous mixture gaafa jennu makaa gosa tokkeeti. Heterogeneous gaafa jennu immoo makaa gosa addeeti jechuudha. Kanaaf mata duree kana jalatti makaa gosa tokkee makaa gosa addee waliin ilaalaa turra. Kan biraan kan nuti ilaallu suspension, solution, colloids kan jedhu mata dureewwan kanas qabiyyee keenya irraa keessatti ni ilaalla jechuudha. Isaan kunis gosa makaati. Suspensionii fi colloid yoo ilaalle isaan kun makaa gosa addeeti. Solutioniin makaa gosa tokkee jechuudha. Bal'inaanii hiika isaanii waliin qabiyyee keenya irraa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Asumaan namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo maatiiwwan Abdii Akaadaamii share gochuudhaan barattoota biraa Oromiyaa keessa jiraniin gahaan dhaamsa kooti. Objectives of the lesson. At the end of this lesson, you should be able to define term mixture, homogeneous and heterogeneous mixtures. Barannoo kana erga barattanii xumurtanii booda kan isinirraa eegamu definitionii mixture beekuu qabdu jechuudha. Mixture gaafa jennu maal jechuudha? Homogeneous mixture gaafa jennu maal jechuudha? Yookaan immoo mixture gosa kamtu homogeneous jedhama. Heterogeneous gaafa jennu mixture gosa akkamiiti yookaan hiikaan heterogeneous mixture maalidha kan jedhu beekuun isinirraa eegama jechuudha. And you should be able to distinguish between homogeneous and heterogeneous mixtures. Kan biraan kan isinirraa eegamu garaagarummaa homogeneous mixture fi heterogeneous mixture adda baastanii beekuutu isinirraa eegama jechuudha. You should be able to describe suspension. Suspension gaafa jennu maal jechuudha? Makaa gosa kamtu suspension jedhama kan jedhu barannoo kana booda hiikaa suspensionii sirriitti hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. And you should be able to define term solute, solvent, solution. Isaan kun termoota wal fakkaataadha. Solute, solvent, solution. Isaan kana hiikaan isaanii tokkoon tokkoon adda baasnee hin beeknu yoo ta'e bakka hedduutti nu rakkisuu waan danda'uu fi barannoo keenya keessatti solutiin maalidha? Solventiin maalidha? Solutioniin immoo maalidha kan jedhu hiikaa isaanii ni hubattu. Kanaaf xumura barannoo kanaatti solutii, solventiidhaa fi solutionii adda baastanii ni beektu jechuudha. And you should be able to explain different types of solution. Solutionii gosa adda addaatu jira. Liquid solution kan jennu jira. Solid solution kan jennu jira. Gas solution kan jennu jira jechuudha. Kanaaf barannoo kana xumura irratti kan isinirraa eegamu hiikaa solutionii kanneeniif ni kennitu jechuudha. Liquid solution jechuun maal jechuudha? Hiikaa liquid solutionii, hiikaa solid solutionii akkasumas immoo hiikaa gas solutionii kan kennitan ta'a jechuudha. Solutionoota kanneen solid solution jennu solid, liquidii akkasumas immoo gas solutioniidhaa fi fakkeenya kennuu danda'uu qabdu jechuudha. Xumura barannoo kana irratti kan isinirraa eegamu isa kana jechuudha. Akkasumas immoo hiikaa kolloidootaa ni kennitu. Colloids gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu qabiyyee keenya keessatti ni hubattu jechuudha. Kaayyoon barannoo keenyaa isaan kanadha. Kanaaf hanga xumura barannoo keenyaatti nafaana ta'an isiniin jedha. Osoo gara bal'inaan qabiyyee keenya ilaaluutti hin deemin dura mee jalqabaa maatar kan jedhu irraa kaanu. Maatarii maalidha yookaan qoodamiinsa maatarii kan jedhu haa laallu. Maatars
Matters. Matter is any substance that have both mass and occupies space. Matter jechuun wanta hanga qabu akkasumas immoo bakka qabachuu danda'uun maatarii jennaan jechuudha. Kanaaf addunyaan nuti keessa jiraannu kun maatarii irraa uumamte jechuudha. Kana jechuun maatariin kompoonentoota adda addaa yookaan kompoonentoota baay'ee yookaan wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Wantoonni kun immoo haala adda addaatiin walitti dhufanii wantoota garaagaraa ta'anii jiraatu. Haala walitti dhufinsa isaanii kana irratti hundoofnee maatarii bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Physically combine warra ta'anii fi chemically combine warra ta'an jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoonni haala keemikaalaatiin yookaan jijjiirama keemikaalaatiin yoo combine ta'an maatariin gosa kanaa pure substance jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Pure substance jennee ilaaluu dandeenya. Physically yoo combine ta'an immoo yookaan walitti dabalan immoo mixture jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Mixture jennee qooduu dandeenya jechuudha. Pure substance gaafa jennu wantoota qulqulluudha. Wantoota qulqulluudha. Wantoonni qulqulluun kun immoo ammasii gosa meeqatti qoodamu bakka gurguddaa lamatti qoodamuu danda'u. Bakka gurguddaa lamatti qoodamuu danda'u. Isaanis elementootaadhaa fi element and compound jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. When we say element is a pure substance that consists only one atom. Element jechuun gosa wantoota qulqulluu ta'ee atoomii tokko qofa kan of keessaa qabuun elementii jennaan jechuudha. Elementii kana breakdown gochuu hin dandeenyu yookaan atoomota biraatti caccabsuu hin dandeenyu jechuudha. Atoomii tokko qofa kan of keessaa qabuun elementii jennaan jechuudha. When we say compound is a pure substance that composes of two or more elementoota lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabuun immoo compound jennaanii jechuudha. Qoodaminsa compoundii kana immoo bakka adda addaatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Compoundii kanas bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluun ni danda'ama. Organic compound, organic akkasumas immoo inorganic jennee qooduu dandeenya jechuudha. Organic compound kan jennu boqonnaa 6ffaa keessatti waliin ilaalla. Inorganic compound kan jennu immoo boqonnaa 3ffaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isaan kunis deebi'anii qoodaminsa adda addaa yookaan bakka adda addaatti qoodamuu danda'u jechuudha. Kan biraan maatariin fiizikaalii yoo walitti makaman yookaan walitti dabalamanii mixture kennuu jenneerra. Mixture kun immoo bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaanis homogeneousidha. Homogeneous mixtureidhaa fi heterogeneous mixtureidha. Heterogeneous mixture jennee bakka gurguddaa kana lamaanitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Homogeneous kan jennu solutioniidha. Fakkeenya gaariin solutionii yoo ilaalle inni kun homogeneous mixtureidha. Solutioniin kunis immoo bakka adda addaatti qoodamuu danda'a. Bakka gurguddaa adda addaatti qoodamuu danda'a. Liquid solutioniin jira, solid solutioniin jira, akkasumas immoo gas solutioniin jira jechuudha. Bakkoota adda addaatti qoonnee qabiyyee keenyarraa keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Heterogeneous mixture kan jennu immoo bakka gurguddaa lamatti adda baasnee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Innis suspension kan jennu suspensioniidhaa fi colloid jennee bakka lamaatti qooduu dandeenya jechuudha. Colloids jennee bakka gurguddaa kana lamaanitti qooduu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti egaa qabiyyeen keenyarraa kan irratti xiyyeeffatu mixtureidha yookaan makaadha. Mixture gaafa jennu wantoonni lamaa fi isaa ol adeemsa fiizikaalaatiin gaafa isaa walitti dabalaman akkasumas kompoonentiin mixture sana keessa jiran immoo amala mataa isaanii qabatanii kan turan mixture jennee qooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf qabiyyeen keenyarraa isaan kanarratti xiyyeeffata jechuudha. Jalqaba irratti maatariidhaaf definitionii kennuurraa kaana matter is anything that has mass and occupies space. Matter jechuun wanta lafa kanarra jiru irraa kan hanga qabuu fi kan bakka qabachuu danda'uun matter jennee ibsuu dandeenya jechuudha. And matters are classified into
two groups bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Akkuma highlight irratti jalqaba ilaalle tokkoffaan pure substance dha. Pure substance. Pure substance jechuun wantoota qulqulluudha. Pure substance is a kind of matter that has definite and constant composition. Pure substance gosa maatarii ta'ee kan composition yookaan qabiyyee dhaabbataa qabuun maatarii jennaan jechuudha. With definite physical and chemical properties. Amala fiizikaalaa fi amala keemikaalaa dhaabbataa kan qabuun amala fiizikaalaa fi amala keemikaalaa wal fakkaataa kan qabuun pure substance jennee ibsuu dandeenya jechuudha. It cannot be separated into other kind of matters by any physical process. Pure substance kuni gara waan biraatti adeemsa fiizikaalaatiin diigamuu hin danda'u. Adeemsa fiizikaalaatiin kun kayyuu diigamuu hin danda'u jechuudha. It can be interconvertible through chemical process. Adeemsa keemikaalaatiin garuu gosa adda addaatti jijjiiramuu danda'a. Gosa tokkorraa gosa biraatti jijjiiramuu danda'a. Interconverted ta'uu danda'a. Adeemsa maaliitiin? Adeemsa keemikaalaatiin. Kana jechuun maal jechuudha? Pure substance kan isaan gara waan biraatti jijjiiraman wal nyaatisa keemikaalaa gaggeessaniiti. Fakkeenyaaf pure substance bakka lamatti qoonnee ilaallanneerra elementootaa fi kompaawundoota. Elementoonni gosa wantoota qulqulluu ta'anii atoomii tokko qofa kan of keessaa qabanii jenneerra. Kanaaf atoomiin kun gara waan biraatti kan inni jijjiiramuu danda'u yoo wal nyaatisa keemikaalaa gaggeessa yookaan adeemsa keemikaalaa qofaanii jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeemiin elementiidha. Atoomii soodiyeemii qofa of keessaa qaba. Akkasumas immoo kilooriiniin atomii kilooriinii qofa of keessaa qaba. Inni kunis elementiidha jechuudha. Kun lamaan yoo walitti dhufe maalitti jijjiirama? Gara soodiyem kiloraayidiitti jijjiirama. Soodiyem kiloraayidiitti jijjiirama. Soodiyem kiloraayidiin kompaawundiidha. Kompaawundiin kun maal of keessaa qaba? Soodiyemiidhaa fi kilooriinii of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf wantoonni qulqulluun gara waan biraatti kan isaan konverti ta'uu danda'anii adeemsa keemikaalaatiin yookaan immoo keemikaal reaakshiniidhaanii jechuudha. And another one is mixture. Mixture jechuun immoo qoodama maatarii keessaa isa lammaffaadha jechuudha. Mixture gaafa jennu makaadha. Mixture is a matter composed of two or more substances in which individual substances keep their own properties. Mixture jechuun wantoonni lamaa fi isaa ol adeemsa fiizikaalaatiin yeroo isaan walitti dabalaman mixture jennaan jechuudha. Komponentii makaa keessa jiran yookaan kompoozishinii makaa keessa jiran amala mataa isaanii qabatanii turu. Hin jijjiiramu jechuudha. Jijjiiramni amalaa hin jiraatu jechuudha. Component of mixture, unlike those of compounds, can have variable proportion, can be separated physically and retain their properties jedha. Komponentiin mixturein komponentii lamaa fi isaa ol of keessaa qaba jenneerra. Wantoota lamaa fi isaa oltu adeemsa fiizikaalaatiin walitti dabalaman jenneerra jechuudha. Kanaaf mixture keessatti akkaataan komponentoonni sun itti walitti dhufan vaarabiliidha. Proportioniin isaanii vaarabiliidha. Beekamaa miti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma mijataa ta'etti walitti dabala malee reeshoo dhaabbataa ta'e hin qaban jechuudha. Reeshoon ittiin wantoota walitti maknu mixture keessatti reeshoon sun dhaabbataa miti jechuudha. Vaarabiliidha jechuudha. Akkasumas immoo adeemsa fiizikaalaatiin adda baasuu dandeenya. Adeemsa fiizikaalaatiin adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf xaafiidhaa fi boqqolloota walitti daballeeti inni kun gosa makaati jennee ibsuu dandeenya. Makaa xaafii boqqolloo kana ija keenyaan ilaallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun baawundarii viizabil ta'e ni qabu jechuudha. Ija keenyaan ilaallee yookaan adeemsuma fiizikaalaatiin kun xaafiidha, kun boqqolloodha inni adda baasuu dandeenya jechuudha. Akkasumas erga walitti makamanii adda ba'uu danda'u jenneerra. Yeroo adda ba'an immoo amala mataa isaanii sana qabatanii turu. Malee xaafiin amala xaafummaa isaa hin gallakkisu, boqqolloonis amala boqqollummaa isaa hin gallakkisu jedha. Kanaaf mixture bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. For example, air, food, medication, the skin, hair products such as body lotion and shampoo are all mixture jedha. Qilleensa yoo fudhan, qilleensi makaadha. Makaa maaliiti? Makaa gaazota adda addaati. Gaazota adda addaatu qilleensa kana keessa jira jechuudha. Kanaaf inni kunis gosa makaati. Nyaata yoo fudhanne, nyaannis gosa makaati.
wantoota adda addaa walitti daballeetu nyaata qopheeffanna. Medikeeshinii yookaan qorichoota adda addaa fudhannee akkasumas immoo dibatoota adda addaa dibata kanneen akka looshinii kan jennu shaampoo kan jennu isaan kun makaa wantoota adda addaa of keessaa qabu jechuudha. And mixture have the following general properties. Amma immoo amala mixturein qabu haa laallu. Mixturein amala akkamii qaba? General property of mixtures kan jedhu kana haa laallu. Each component keeps its original properties. Komponentoonni sun amala originaalii isaanii yookaan amala jalqabaa isaanii hin gallakkisanii jedha. Mixturein wantoonni adda addaa lamaa fi isaa ol adeemsa fiizikaalaatiin yoo walitti dabalamanidha yookaan walitti makamanidha jenneerra. Kanaaf komponentii yookaan wantoonni mixturii sana keessa jiran amala isaanii jalqabaan gallakkisan jechuudha. The separation of component can be easily done. Haala salphaa ta'een separate gochuu dandeenya. Adeemsuma fiizikaalaatiin komponentoota sana adda baasuu dandeenya jechuudha. The proportion of component is variable. Proportion isaanii yoo ilaalle variableidha. Kana jechuun reeshoo dhaabbataadhaan walitti hin makamne jechuudha. Reeshoo adda addaa qabu. Fakkeenyaan jalqaba isinirra kaase irratti xaafiidhaaf boqqolloo yoo walitti daballe xaafii kiiloo tokkoo fi boqqolloo kiiloo tokko walitti dabaluu dandeenya. Xaafii kiiloo lamaa fi boqqolloo kiiloo tokko walitti dabaluu dandeenya. Akkuma mijataa ta'etti yookaan haala dhaabbataa hin taanee walitti makamu. Variableidha. Komponentiin achi keessa jiran proportioniin isaanii variableidha. Constantii miti jechuudha. And mixture can be converted into its component by physical process and vice versa. Mixturii haaluma fiizikaalaatiin tokkorraa tokkotti jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf jalqaba kan isin kaase makaa boqqolloodhaa fi xaafii kana amma immoo boqqolloodhaa fi qamadii walitti makuu dandeenya. Yookaan xaafii fi garbuu walitti dabaluu dandeenya. Kanaaf adeemsa fiizikaalaatiin makaa tokkorraa makaa biraatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akka kan maalii miti? Akka kan pure substance miti. Pure substance adeemsa keemikaalaatiin walitti makamu. Mixturein garuu adeemsa fiizikaalaatiin walitti dabalamaa jechuudha. Kanaaf salphaatti komponentoota isaa adda baasuun ni danda'ama jechuudha. There are two types of mixture. Mixturein kun immoo gosa lamatti qoodama. Bakka gurguddaa lamatti qoodama. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture jennee bakka kana gurguddaa lamaanitti qooduu dandeenya jechuudha. Homogeneous jechuun makaa gosa tokkeeti. Homo jechuun similar jechuudha. Or the same jechuudha. Homogeneous gaafa jennu makaa gosti isaa tokko ta'e. Kana jechuun boundary wayii kan hin mul'anne. Makaan sun erga walitti makamee booda ija keenyaan ilaalee adda baasuu kan hin dandeenye. Hetero jechuun immoo different jechuudha. Hetero jechuun different jechuudha. Heterogeneous mixture gaafa jennu immoo makaa gosa addeeti. Kanaaf komponentoonni erga walitti makamanii booda adda ba'anii kan yookaan visible boundary kan qaban jechuudha. Ija keenyaan ilaallee adda baasuu dandeenyuun heterogeneous mixture jennaanii jechuudha. Kanaaf tokko tokkommee hiika isaanii fi amala isaanii itti fufnee haa laallu. Homogeneous mixture makaa gosa tokkee. Homogeneous mixture is a mixture in which composition is uniform throughout the mixture. Makaa gosa tokkeeti kan jennu compositioniin yookaan qabiyyeen makaa sanaa mixturii sana keessatti uniformii kan ta'e, compositioniin wal fakkaataa kan ta'e, visible boundary kan hin qabaanne, ija keenyaan ilaallee adda baasuu kan hin dandeenye. Isaa kanaan maal jennaanii makaa gosa tokkee jennaan jechuudha. Kanaaf makaa gosa tokkee keessatti wantoota walitti makaman sana lamaan erga walitti daballee erga makaan sun uumamee composition suni makaa sana keessatti wal fakkaataadha. Makaa sana keessatti wal fakkaataadha. It has no visible boundary. Boundary mul'atu yookaan daangaa mul'atu hin qabu. The components are evenly distributed throughout the entire mixture. Komponentoonni suni guutumatti mixturii sana keessa faffaca'anii argamu. Faffaca'anii argamu malee gara tokkotti walitti qabamanii hin jiraatani. Guutumatti wal fudhatu. Guutumatti wal keessa faca'u jechuudha. It can be formed by combining the components in various proportion.
Proportionii yookaan immoo ratio dhaabbataa ta'een walitti dabalamuu dhiisuu danda'u jechuudha. Ratioon ittiin homogeneous mixture qopheessinu variesiidha. Varies jechuun vaarii godhu yookaan garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Vaarii ta'a jechuudha yookaan garaagarummaa qabaachuudha. Kana jechuun hamma akkaatuma mijataa ta'ee walitti dabala malee ratio dhaabbataa hin qabanii jechuudha. Gosa mixture waan ta'eef fakkeenyaaf potassium chloride fuunee bishaanii yoo walitti daballe potassium chloride kana hamma barbaanne fuunee bishaanitti dabaluu dandeenya. Bishaanis hamma barbaanne fudhachuu dandeenya. Potassium chlorides hamma barbaanne fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Proportionii dhaabbataa hin qabanii jechuudha. Hammuma argame walitti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf potassium chloride kiiloogiraama 10 qabna yoo ta'e kiiloogiraama 10 kana bishaan fuunee liitira 50tti yookaan immoo liitira 100tti yookaan liitira 150tti akkuma mijataa ta'etti dabaluu dandeenya jechuudha. Kanatti dabaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf ratioon ittiin potassium chloride kunii fi bishaan itti walitti dabalaman dhaabbataa miti jechuudha. Vaariidha jechuudha. Akkuma kana bishaanii fi sodium chlorides haala adda addaatiin walitti dabaluu dandeenya. Sodium chloride giraama 5 fuunee bishaan liitira 50 keessatti bulbuluu dandeenya yookaan sodium chloride giraama 10 fudhannee bishaan liitira 50 keessatti bulbuluu dandeenya jechuudha. Bakka kanatti kan isin hubachuu qabdanii kompoonentiin proportioniin isaanii dhaabbataa miti jechuudha. Proportioniin kompoonentii dhaabbataa miti jechuudha. The difference between pure substance and homogeneous mixture jedhama. Garaagarummaa wantoota qulqulluudhaa fi makaa gosa tokkee itti fufnee ilaallu. The composition or ratio of component in pure substance is always the same or constant regardless of the source or the way it is made. Kana jechuun compositioniin pure substance dhaabbataadha. Pure substanceedhaaf compositionii yookaan akkaataan itti isaan wal fudhatan dhaabbataadha. Madda isaanii giddu galeessan godhatu. Akkasumas immoo haala isaan itti walitti dhufan otoo giddu galeessan godhatin compositioniin isaanii dhaabbataadha jedha. Compositioniin kompoonentii dhaabbataadha jechuudha. Maal keessatti? Wantoota qulqulluu keessatti. Fakkeenyaaf yeroo bishaan uumamu, bishaan maalirraa uumama? Walnyaatinsaa haadrojiinii fi oksijiinii irraa uumama. Haadrojiinii fi oksijiinii walitti dhufaniitu maal kennu? Bishaan kennu. H2O kennu. Bishaan kuni maddi isaa adda adda ta'uu danda'a. Madda garaagaraa irraa argachuu dandeenya. Madda fedherraayyuu fakkeenyaaf bu'aanbaa irraa argachuu dandeenya, rooba irraa argachuu dandeenya, burqaa irraa argachuu dandeenya, laga argachuu dandeenya jechuudha. Bishaan madda fedherraa dhufe kuni proportionii haadrojiiniidhaa fi oksijiinii yoo ilaalle 2:1. 2:1. Yookaan immoo haadrojiinii giraama 2 fi oksijiinii giraama 16tu walitti dhufuu qaba. Kun proportioniin compoundii kana bakka fedhettiyyuu dhaabbataadha. Bakka fedhettiyyuu dhaabbataadha yookaan wal fakkaataadha. Bishaan kan nuti argachuu dandeenyu ratio haadrojiiniidha gara oksijiiniitti 2:1 jechuudha ratioon isaanii. Giraama isaaniitti immoo yoo ilaalle ratio 1:8ti. Ratio 1:8ti. Kanaan ala garuu ratio biraatiin bishaan argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf pure substance keessatti ratioon kompoonentii dhaabbataadha. Ratioon kompoonentii dhaabbataadha. But homogeneous mixture may be formed by combining them in various proportion. Akkuma jalqaba irra isinii kaasee homogeneous mixturein yookaan makaan gosa tokkee kan isaan combine godhan proportionii dhaabbataan ta'aniidhaan jechuudha. Hammi isaan itti walitti dabalaman dhaabbataa miti jechuudha. Pure substance interconverted through chemical process only. Pure substancein interconverted kan isaan godhan yookaan tokkorraa tokkotti kan isaan jijjiiramanii adeemsa keemikaalaa qofaani. Fakkeenyaaf soodiyeemii fi kilooriinii wal nyaachisnee soodiyeem kiloraayidii erga argannee booda soodiyeem kilooraayidiin kun kan inni uumamu adeemsa keemikaalaa qofaan jechuudha. Mala fiizikaalaatiin soodiyeemii fi kilooriinii walitti daballee soodiyeem kiloraayidii argachuu hin dandeenyu. But homogeneous mixture can be interconverted through physical process.
Homogeneous mixturein immoo yookaan makaan gosa tokkee immoo haala fiizikaalaatiin walitti dabalamu. Haala fiizikaalaatiin walitti dabalamu jechuudha. Walumaa galatti bakka kanatti kan isin hubachuu qabdanii tokkoffaan reeshoodha. Reeshoo pure substanceedhaa fi homogeneous mixture. Pure substance keessatti composition componentii reeshoo dhaabbataa ta'e walitti makama. Homogeneous mixture keessatti immoo komponentoonni reeshoo dhaabbataan ta'aniin walitti makamu. Kan biraan adeemsa isaan ittiin uumaman. Pure substance adeemsa keemikaalaatiin qofa uumamu. Homogeneous mixture garuu adeemsa fiizikaalaatiin walitti dabaluudhaan argama jechuudha. Inni lammaffaan heterogeneous mixtureidha. Makaa gosa Abdii kan jennuun jechuudha. Heterogeneous mixture is a mixture that consists of physically distinct parts each with different properties jedha. Inni kun immoo wantoonni lamaa fi isaa ol adeemsa fiizikaalaa walitti dabalamanii erga walitti dabalamanii makaan uumame booda wantoonni walitti makaman sun fiizikaalii adda bu'uu kan danda'an, ija keenyaan arguu kan dandeenyu, proportioniin isaanii different kan ta'e. Fakkeenyaaf makaa xaafiidhaa fi boqqolloo isiniin jedheera. Makaa xaafiidhaaf boqqolloo yoo walitti makne xaafiidhaaf boqqolloo haala salphaadhaan ilaallee adda baasuu dandeenya. Ijaan mul'atu jechuudha. Makaan sun boundary visible ta'e qabu jechuudha. This type of mixture has at least two visible phases. Phasii mul'ataa lama qaba yoo xiqqaate. Wanti walitti makame sun akkuma walitti makame sanaan wal keessa faca'ee argama malee waliin fudhatu. Yoo xiqqaate phasii lama qabateetu taa'aa jechuudha. Kan jechuun visible boundary qabaa jechuudha. Kun immoo adeemsa fiizikaalaatiin salphaatti akka adda baasnu nu gargaara jedha. Fakkeenyaaf mixture of oil and water bishaanii fi zayitii walitti daballee isaan kun gonkayyuu walitti bulbulamanii waliin fudhatanii jechuudha. Kanaaf boundary mataa isaanii uummataniitu taa'u. Zayitiin gara gubbaarra oola, bishaan immoo gara jalaarra ooleetu taa'a malee walitti bulbulamanii jechuudha. Kanaaf makaa zayitiidhaa fi bishaanii salphaatti adda baasuu dandeenya. Wood ash and water daaraadhaa fi bishaanis yoo walitti daballee daaraan bishaan keessatti guutumatti hin bulbulamu. Visible boundary qabaata jechuudha. Bishaan sana keessatti daaraan erga bulbulamee wantoonni jajjaboon yookaan ijaan mul'atan bishaan sana keessaa ni jiraatu jechuudha. Akkasumas cirrachaa fi bishaan yoo walitti daballe isaan kunis wal keessa hin bulbulaman. Walitti hin bulbulaman. Ija keenyaan ilaallee kun cirrachaa jennee yookaan kun bishaanii jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Isaan kun fakkeenya maaliiti? Fakkeenya heterogeneous mixtureiti jechuudha. Another one is suspension, solution, colloids kan jedhu itti fufnee ilaallume. Suspension kan jedhu irraa kaanu. What is suspension? Suspension is heterogeneous mixture in which solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. Suspension kan jennu gosa heterogeneous mixtureiti. Gosa heterogeneous mixture ta'ee wantoonni jajjabaan ijaan mul'atan kan maal ta'an bulbula sana yookaan mixture sana keessaa faca'anii argaman. Wantoonni kuni otoo bulbula sana yookaan liquidii yookaan dhangala'aa keessatti hin bulbulamini keessa faca'anii argamu. Wantoota jajjabaa ijaan mul'atantu keessa faca'ee argama jechuudha. Fakkeenyaaf mixture of chalk and water. Chookii caccabsinee osoo bishaanii walitti daballeeti wal keessatti hin bulbulaman jechuudha. Maal ta'a? Wantoonni jajjaboon bishaan sana keessa faca'anii argamu jechuudha. Wantoonni jajjaboon bishaan keessa faca'anii argaman sun immoo maal jedhamu? Suspension jennaan jechuudha. Akkasumas cirrachaa fi bishaan yoo walitti daballe. Cirrachaa fi bishaan yoo walitti daballe wanta jajjabaa bishaan keessa walii gadee fiiguu ija keenyaan arguu dandeenya jechuudha. Wanti jabaan sun bishaan keessatti hin bulbulamu. Wantoota akkanaatiin suspension jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana mixture of slugged lime or calcium hydroxide and water. Calcium hydroxide dhaa fi bishaanis yoo walitti daballe waan jajjabaa wayii ijaan mul'atu kan bishaan sana keessa yookaan bulbula sana keessa yookaan mixture sana keessa walii gadee fiiguu arguu dandeenya jechuudha. Makaa gosa akkanaatiin suspension jennaan jechuudha. Kanarraa kaanee suspensioniin gosa heterogeneous mixture ta'ee solid particlein makaa sana keessatti otoo hin bulbulamin keessa faca'ee kan argamu.
yookaan wantoota jajjaboo ijaan mul'atan makaa keessaa faca'anii argamanii maal jennaani suspension jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kan biraan solutionidha. Solution gaafa jennu solution jechuun bulbula. Solutioniin kuni kompoonentoota lama of keessaa qaba. Solvent kan jennuun solventidhaa fi solutiitu jira. Solute jechuun wanta bulbulamaa jennaan jechuudha afaan Oromootiin. Bulbulamaan solute jedhama jechuudha. Solventiin immoo bulbulaa. Kanaaf solutioniin kompoonentoota kana lamaan of keessaa qaba jechuudha. Solutiidhaa fi solventii of keessaa qaba jechuudha. Solution is homogeneous mixture of solute dissolved in solvent. Solution kan jennu homogeneous mixtureidha. Gosa makaa gos-tokkeeti. Makaa gos-tokkee jechuun kompoonentiin sun visible boundary kan hin qabne. Haala wal fakkaataadhaan wal keessa faca'ee kan argamuun homogeneous mixture jenneerra. Kanaaf solutioniin gosa homogeneous mixture ta'ee solute kan jennuun immoo bulbulamaadha jenneerra. Dissolved in what? In solvent. Solvent jechuun immoo bulbulaadha jenneerra. Solutiitu solventii keessatti bulbulamee argamaa jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa yoo fudhan airiin kuni solutionidha yookaan gosa solutioniiti yookaan bulbula jennaan. Maaliif qilleensi kompoonentoota adda addaa qaba. Atmosferii yoo fudhanne elementoota yookaan kompoonentoota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Naayitiroojiinii qaba, oksijiinii qaba, kaarboon daayooksaayidii qaba, arganii qaba, wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Drinks like soda jedha. Dhugaatiiwwan adda addaa buna yoo fudhanne, shaayii yoo fudhanne, akkasumas filuudiiwwan adda addaa yookaan dhangalaawwan adda addaa yoo fudhanne dhangalaawwan qaama keenya keessa jiran yoo fudhanne isaan kun gosa bulbulaati. Bulbulannee ibsuu dandeenya yookaan solutioniidha jechuudha. The particle in solutionii keessatti partikiloonni saayizii kan molekiilii yookaan kanaayoonii saayizii mataa isaanii qabu jechuudha. The solvent part of the solution is usually liquid. Solvent partiin solutionii keessatti yookaan bulbula keessatti solvent partiin bulbulaan yeroo baay'ee liquididha. Yeroo baay'ee yeroo hunda miti yeroo baay'ee but can be a gas or a solid. Yeroo tokko immoo gaazii ta'uu danda'a, solidii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf bulbulaan yeroo baay'ee liquididha. Garuu yeroo tokko gaaziis akkasumas jajjaboos ta'uu danda'a jechuudha. Solidiif solventii adda baasuudhaaf immoo the major component of the solution is called solvent. Major componentiin yookaan kompoonentiin hammi isaa guddaa ta'e bulbulaa jennee ibsuu dandeenya. Bulbulaadha jechuudha. Kompoonentiin guddaa kan ta'e bulbulaa yoo ta'u, kompoonentiin xiqqaan yookaan minor kompoonentiin immoo solutiidha. Inni kun immoo bulbulamaa jechuudha. Bulbulamaan kompoonentii xiqqaa yoo ta'u, bulbulaan immoo kompoonentii guddaadha jechuudha. If both component solution are 50%, the term solute can be assigned to either components. Kompoonentoota lamaaniifuu solutii jechuu dandeenya. Solventiinis isaan lamaan keessaa tokko ta'a. Walqixa yoo ta'an hammi bulbulaa fi hammi bulbulamaa keenyaa walqixa yoo ta'e lachuu keessaa tokko solutii ta'a. Tokko immoo solventii ta'a. Yookaan immoo tokko solventii yoo ta'u kan biraa immoo solutii ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin adda baasuu dandeenya jechuudha. When a gaseous or solid material dissolved in liquid, yeroo gaazonni yookaan wantoonni jajjaboon liquidii keessatti dissolve ta'an, the dissolved gas or solid material are called solute. Yeroo gaazonnii fi wantoonni jajjaboon dhangala'aa keessatti bulbulamanii wanti bulbulame sun yookaan jajjaboon sun yookaan gaaziin suni solutii ta'a jechuudha. Solutii ta'a yookaan bulbulamaa ta'a. Kana keessatti liquidiin keenya solventii nuu ta'a jechuudha. Solventii ta'a. All solution are homogeneous mixture. Bulbulli hundi isaanii homogeneous mixtureidha. Makaa gos-tokkeeti. Bulbulli hundinuu makaa gos-tokkeeti. But jedheetu not all homogeneous mixture are solution. Homogeneous mixturein hundi garuu solutionii ta'uu hin danda'anii jedha.
Asitti waan isin adda baasuu qabdanii solutionin hundi homogeneous mixture dha. Garuu homogeneous mixture hundi immoo solutionii ta'uu hin danda'anii jechuudha. Property of solution amala solutionii ilaallume amala solutionii. Solution has a single uniform phase and has no visible boundaries. Phase wal fakkaataa qabu. Phase lama hin qaban. Heterogeneous mixture keessatti maal jenneerra? Heterogenousiin yoo xiqqaate phase lama qaba jenneerra. Solutioniin garuu single phase dha. No visible boundary dha. Daangaa mul'ataa hin qabu. Daangaa mul'ataa hin qabu. The components do not settle upon standing. Settle hin godhan. Componentiin achi keessa jiran settle down hin godhan yookaan walitti hin qabaman gar tokkotti walitti hin sassaabaman jalatti hin kuufaman. The particles of the solution are very small. Particles achi keessa jiran baay'ee xixiqqaadha. That they can pass through the pores of even fine filtration paper. Pore jechuun qaawwaadha. Filtrationiidhaan adda baasuu hin dandeenyu. Filter out gochuu hin dandeenyu jechuudha. Particles achi keessa jiran baay'ee xixiqqaadha yookaan sirriitti walitti makamanii argamu, wal fudhatanii argamu. Kanaaf filtration paperiidhaan yoo filter gochuu barbaanne poorii keessaa salphaatti darbu. Qaawwaa filtration paperii keenya keessatti ni darbu. Kanaaf filtrationiidhaan adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. So solute cannot be separate from the solvent by filtration. Filtrationiidhaan adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Eenyuun solutii wanta bulbulame solutionii irraa adeemsa filtrationiitiin adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Solutions are very stable. Stabiliidha. Tasgabbaa'oodha. Kana jechuun maal jechuudha? Akka suspensionii miti jechuudha. Suspensionii keessatti wantoonni jajjaboon keessa walii gadee fiigu jenneerra. Makaa sana keessa wantoota jajjabootu fiiganneera. Solutioniin garuu stabil ta'aniitu jiraatu. Tasgabbaa'oodha. Wanti wal fudhate sun guutumatti wal keessa makamu. Visible boundary hin qaban. Neither coagulate upon standing. Coagulating yookaan wantoonni jajjaboon gar tokkotti walitti dhufuu hin danda'an. Coagulating godhu yookaan wal hin qabatu, walitti hin dhufan jajjaboon achi keessa jiran. Stabil ta'aniitu jiraatu. Kana jechuun sirriitti walitti makamu jechuudha. Although the component of solution may not be separated by settling or sedimentation or filtration. Filtrationiidhaan adda baasuu hin dandeenyu. Eenyuun komponentoota solutionii keessa jiran kana sirriitti naa qabadhaa. Komponentii achi keessa jiran filtrationiidhaan yookaan immoo settle gochuudhaan adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. The solute can be separated from the solvents by other process. Other processiidhaan adda ba'u malee filtrationiidhaan adda hin ba'an. Maaltu solitii fi solventiin. Solutii fi solventii mala biraatiin malee filtrationiidhaan adda ba'uu hin danda'anii jedha. Example, solution of sodium chloride and water can separate by distillation or evaporation. Solutioniin yookaan bulbulli sodium chlorideidhaa fi bishaanii kan inni adda ba'uu danda'u filtrationiidhaan otoo hin taane evaporationiidhaan. Kanaaf mala kanaatiin adda baasuu dandeenya. Akkuma kana immoo alkooliidhaa fi bishaan yoo walitti daballe inni kunis makaa ta'uu danda'a yookaan makaadha. Makaa kana lamaan adda baasuu barbaanne distillationiidhaan adda baasna jechuudha. Distillationiidhaan adda baasna jechuudha. Kanaaf makaa alkooliidhaa fi bishaanii filtrationiidhaan adda baasuu hin dandeenyu. Filter out gochuu hin dandeenyu. Maaliin adda baasna? Distillationiidhaan adda baasna malee jechuudha. Types of solution. Gosoota bulbulaa mo'aalaa. Solution can exist in all three physical states. Physical state sadiin argama. Eenyutu solutioniin. Kana jechuun maal jechuudha? Liquidiidhaan bifa liquidiitiin jiraachuu danda'a. Kan biraa'oo solidiidhaan jiraachuu danda'a. Kan biraa'oo sadaffaan immoo gaaziidhaanis ni jiraata jechuudha. Kanaaf solutioniin gosa kana sadaniin yookaan falkaawwan kana sadaniin argama jechuudha. Mee isaan keessaa gaseous solution yookaan solutionii solventiin isaas solutiin isaas gaazii ta'e ilaallu. In gaseous solution both solute and solvents are gases. Bulbulaan isaas bulbulamaanis gaaziidha. Gaaziitu gaazii keessatti bulbulama jechuudha. Bulbula gosa kanaatiin gas solution jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf atmosferii yoo fudhanne
Atmosferiin komponentoota eenyu of keessaa qaba? Naatiroojiinii of keessaa qabaachuu danda'a, oksijiinii of keessaa qaba, aarganii of keessaa qaba, kaarboon daayoksayidii of keessaa qaba. Akkasumas immoo miteeniidhaa fi wotar vaapparii of keessaa qaba. Komponentoota kanatu maal keessa jira jechuudha? Atmosferii keessa jira jechuudha. The major component nitrogen is regarded to solvent and the minor or other components are regarded as solute jedha. Atmosferii keessatti naatiroojiiniin parsantii guddaadhaan argama. Parsantii 78 ta'a jechuudha. Oksijiiniin immoo parsantii 21dha. Aarganii yoo ilaalle parsantii meeqa jechuudha? Parsantii duwwaa tuqaa 9 argamti. Kaarboon daayoksayidii yoo ilaalle immoo parsantii duwwaa tuqaa 4 argamte jechuudha. As keessaa komponentiin maajer komponentiin eenyuunni naatiroojiiniidha jechuudha. Kanaaf naatiroojiiniin solventiitti ilaalama, akka solventiitti ilaalama. Maaliif maajer komponentiin solventiidha jenneerra? Warri kaan immoo sooluutii ta'uu jechuudha. Sooluutii yookaan bulbulamaa ta'uu jechuudha. Kanaaf atmosferii keessatti solventiin eenyuunni naatiroojiiniidha. Warri kaan garuu sooluutii ta'uu jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenya biraa naachuraal gaazii yoo fudhanne. Naachuraal gaazii jechuun gaazii uumamaa. Gaaziin uumamaa kun maal of keessaa qaba? Haayidrookaarboonota adda addaa of keessaa qaba. Komponentoota hedduu of keessaa qaba. Inni kunis fakkeenya gaazas solushiniiti jechuudha. Inni lammaffaan liquid solution. Liquid solution. In liquid solution, solute can be solid, liquid or gas, but solvent is always liquid. Liquid solution keessatti solutiin keenya solidii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a yookaan gaazii ta'uu danda'a. Solventiin keenya yookaan bulbulaan keenya garuu yeroo hunda liquidiidha. Liquidiidha. Fakkeenyaaf dhugaatiin kaarboneetii of keessaa qabu fakkeenya liquid solutioniiti jechuudha. Kaarboneetota yookaan immoo baayikaarboneetota of keessaa qabu jechuudha. Kaarboneetonni yookaan baayikaarboneetiin kun eenyu keessatti bulbulamee argama? Liquidii keessatti bulbulamee argama. Liquidii keessatti. As keessatti solventiin keenya liquidiidha. Isaan kun immoo solutiin keenya immoo gaaziidha jechuudha. Bulbula gosa kanaatiin liquid solution jennaan. Akkasumas sea water yoo ilaalle bishaan lagaa yookaan galaanarraa yoo ilaalle maal of keessaa qaba? Wantoota jajjaboo fi bishaantu yookaan liquidiitu dhangala'aatu keessa jira. Liquidiin sun achi keessatti maal ta'a? Solventii keenya ta'a. Solventiin liquidii yookaan bishaan sana ta'a. Wantoonni jajjaboon sun immoo sooluutii ta'uu jechuudha. Inni kun fakkeenya solidii in liquid jechuudha. Wantoota jajjaboo solidii ida'uu liquidiin sun solventii keenya kanaaf fakkeenya ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee maal jennee conclude gochuu dandeenya? Solventiin liquidiidha. Liquidiidha. Sooluutiin keenya garuu sooluutiin yookaan wanti bulbulamu sun gaazii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a, akkasumas immoo solidii ta'uu danda'a jechuudha. Maal keessatti? Liquid solutionii keessatti. Liquid solutionii keessatti inni kan biraan solid solutionidha. Solid solution have no restriction on the state of the solute, but the solvent has to be solid. Inni kunis akkuma liquid solutioniiti. Solutiin keenya maal ta'uu danda'a? Gaazii ta'uu danda'a. Gaazii ta'uu danda'a. Akkasumas maal ta'uu danda'a? Liquidii ta'uu danda'a. Liquidii ta'uu danda'a. Kan biraa maal ta'uu danda'a? Solidii ta'uu danda'a. Solidii keessatti bulbulamee ta'uu danda'a. Garuu solventiin keenya solidii qofadha. Solidii qofadha. Solventiin solidii yoo ta'e solid solution jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf alloys laaqaawwan adda addaa yoo ilaalle, fakkeenyaaf biraasii yoo ilaalle, laaqaawwan keessaa biraasii yoo ilaalle, biraas kan jennu gosa laaqaati. Laaqiin kun maal of keessaa qaba? Koppariidhaa fi zinkii of keessaa qaba. Koppariidhaa fi zinkii of keessaa qaba. Tokko solutiidha, tokko solventiidha jechuudha. Solutiidha. Akkasumas poolimeroota adda addaa yoo ilaalle, saraamikii yoo ilaalle, isaan kun jajjaboo keessatti bulbulamee jechuudha. Kan biraa dental filing solution.
Dental filling solution jechuun biraasii kan ilkaan keenya irratti godhannu yoo ilaalle inni kun maal of keessaa qaba? Meerkuriidhaa fi silvarii of keessaa qaba. Meerkuriin dhangala'aadha. Silvariin jajjabaadha. Inni kun soolutiin keenya meerkuriidha jechuudha yookaan dhangala'aadha yookaan liquiididha. Solventiin keenya immoo jajjabaa silvariidha jechuudha. Akkasumas waaksiidhaa fi hydrogen in palladium yoo ilaalle gas in solididha jechuudha. Hydrogeniin keenya gaasiidha. Palladiumiin keenya solididha jechuudha. Kanaaf inni kunis fakkeenya solid solutionidha jechuudha. Solid solutioniidhaaf fakkeenya gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Bakka kanattis kan isin hubachuu qabdan solid solutionii keessatti solventiin yeroo hundayyuu solidii ta'a. Solutiin keenya gaasii ta'uu danda'a, liquiidii ta'uu danda'a, akkasumas immoo solidii ta'uu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan colloidsidha. Colloids. A colloid is heterogeneous mixture. Makaa gosa addeeti isaan kun. Makaa gosa addee ta'anii in which insoluble particles of one or more substances are suspended uniformly throughout another substance. Hiikaa isaa ilaalle kan suspensionii faana wal fakkaata. Kunis maal jechuudha? Gosa makaa gosa addee ta'ee paartikiloonni hin bulbulamne maal keessa faca'anii jiru? Substaansii sana keessa yookaan mikshicharii sana keessa faca'anii jiru. Maaltu paartikiloonni hin bulbulamne. Kanaaf colloid jechuun suspensioniidhaan hiika wal fakkaataa qabu. Suspensioniidhaa fi colloidsii kan nuti adda baasuu dandeenyu propertii isaaniitiin jechuudha. Kanaaf mee propertii colloidsii haa ilaallu. A colloid or colloidal solution appears to be homogeneous. Homogeneous fakkaatu. Colloidii yookaan colloidal solution irraa siqnee ilaallu komponentoonni achi keessa jiran similar fakkaatu. But actually it is heterogeneous upon closer inspection. Itti siqnee ilaalle garuu homogeneous miti. Maalidha ree? Heterogenousidha. Kan jechuun maal jechuudha? Wantoonni jajjaboon achi keessaa walii gadee faffaca'an spread out ta'an kuni irraa siqnee ilaalle ija keenyaan mul'atan. Kanaaf fageenya irratti ilaalle homogeneous mixture nutti fakkaachuu danda'u yookaan homogeneous yookaan wal fakkaataa nutti fakkaachuu danda'u. Garuu itti siqnee ilaalle immoo heterogenousidha. Kanaaf gosa heterogeneous mixture jalatti ramadamaa jechuudha. Eenyutu? Colloidsiin. The size of particle in colloid is bigger than those in true solution. Saayizii partikiloota jajjaboo yoo ilaalle kan eenyu olitti? Kan solutionii ta'etti olitti. Kan solutionii baay'ee xixiqqaadha ijaan hin mul'atan. Poorii filtreeshin peepparii keessa darbu jenneerra. Colloidoota yoo ilaalle garuu saayiziin isaanii kan solutionii sanaa olitti. Kan bulbulaa ni caalu. Garuu but smaller than those in suspension. Hamma kan suspensionii keessaa immoo hin ga'ani. Hamma kan suspensionii keessaa immoo hin ga'ani. Kanaaf saayizii paartikilootaa yoo ilaalle solushiniin xiqqaadha jechuudha. Is less than colloid less than suspension. Kanaafi kan solutionii ni caalu. Kan suspensioniiti garuu gadi. Maaltu? Solid particle. Kan eenyu? Kan colloidii jechuudha. It is between 1 nanometer up to 100 nanometer in diameter. Diameterii isaanii naanomeetira tokkorraa hanga 100 gidduu ta'uu danda'u jechuudha. Kana jechuun hammi isaanii xiqqaadha. Kan solutionii garuu kanaa gadidha. Kan suspension immoo kanaa olidha jechuudha. The particle of colloid can pass through a filtration paper. Filtration paper keessa ni darbu. Maaliif? Saayiziin isaanii xiqqaadha waan ta'eef. Suspensioniin garuu filtreeshin peepparii keessa hin darbani. Garaagarummaa isaa iddoo kanatti hubadhaa. Paartikiloonni colloidii keessa jiran filtreeshin peepparii keessa ni darbu jechuudha. Akka kan eenyu? Akka kan solutionii. Akka kan solutioniitti ni darbu jechuudha. So colloid cannot be separate by filtration. Colloidii kana kanaafuu maaliin separate gochuu hin dandeenyu? Filtrationiidhaan separate gochuu hin dandeenyu. Yookaan immoo jajjaboo bulbula keessa faca'ee jiru kana jajjaboo hin bulbulamne kan bulbula keessa faca'ee jiru kana filtrationiidhaan adda baasuu hin dandeenyu jechuudha.
adda baasuu hin dandeenyu. There are two phases in colloidal solution. Colloidal solution keessaa feezii lamatu jira. Feeziin jalqabaa dispersed phaseedha. Dispersed phase. Feezii lammaffaan immoo dispersion mediumidha. Dispersed phase kan nuti jennu it is a component that present in smaller proportion. Proportionii xiqqaadhaan kan jiru dispersed phase jennaan. Solutionii keessatti proportionii xiqqaadhaan kan jiru maal jenneerra? Solute jenneerra jechuudha. Kanaaf colloidalii keessatti dispersed phase kan jennu akka solutiitii jechuudha. Akka solutiiti. Kana jechuun smaller proportioniidhaan argama jechuudha. Inni kan biraan dispersion medium. Dispersion medium is a component that present in greater proportion. Proportionii guddaadhaan kan argamu. Solutionii keessatti isa kanaan maal jennaanii? Solvent jennaan jechuudha. Solvent. Kanaaf komponentii hamma guddaan argamuun colloidal solutionii keessatti dispersion medium jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas property isaa olaallee colloids are quite stable. Stabiliidha. Tasgabbaa'oodha jechuudha. The particle do not separate on keeping. Tursiisuudhaan yookaan immoo teessisuudhaan settle down hin godhan jechuudha. Maaltu partikiloonni achi keessa jiran. A colloid or colloidal solution scatters a beam of light passing through it. Xiyya ifaa yookaan ifaa colloidal solutionii keessa yoo dabarsine maal gochuu danda'a? Scatter yookaan akka inni faca'u taasisa. Scatter godha jechuudha. So colloid or colloidal solution scatter beam of light passing through it. Yoo keessa dabarsine beam of light yookaan xiyyaa ifaa scatter godha jechuudha. Partikiloonni achi keessa jiran gurguddaa waan ta'eef xiyyoonni ifaa partikilii sanarra dhaqanii yoo qubatan ni faca'u jechuudha. Ni faca'u. Yookaan dabanii darbu jechuudha. Gara kallattii biraa qabatu jechuudha. As a result, a beam of light as well as colloidal particles become visible. Yeroo kana yeroo xiyyi ifaa partikilii irra qubatu partikiliin sun scatter godhanneerra. Kanaaf beam of lightiin sun ni mul'ata jechuudha. But the beam of light is not visible as it passes through solution. Through solutionii keessatti garuu beam of lightiin ni mul'atu. Sababni isaa partikiliin achi keessa jiran baay'ee xixiqqoodha. Xiyyoota ifaa scatter gochuu hin danda'an. Kanaaf colloidal solutionii fi solutionii bakka kanatti yookaan true solutionii kan isin adda baasuu dandeessan xiyya kanaan jechuudha. Xiyya ifaa yoo keessa dabarsine colloidal solutioniin scatter godha. Yeroo kana xiyyoonni sun ni mul'atu. Visible ta'u, become visible ta'u. Garuu true solutionii keessatti immoo xiyyi ifaa scatter hin ta'u. Scatter hin ta'u. Kanaaf hin mul'atu jechuudha. The phenomena in which the particle in colloids scatter the beam of light that are directed at them and make the path of light beam visible is called Tyndall effect. Tyndall effect jennaan. Tyndall effect jechuun xiyyoonni ifaa colloidal solutionii keessa darbanii scatter ta'anii xiyyoonni scatter ta'an sun immoo yoo mul'atan maal jennaani? Tyndall effect jennaan jechuudha. Kanaaf Tyndall effectiin kan inni uumamu yeroo xiyyi ifaa maal ta'udha jechuudha. Yeroo xiyyi ifaa colloidal solutionii keessa darbee xiyyoonni sun scatter ta'anii visible yeroo isaan ta'an. Colloidal solutionii keessatti xiyyoonni ifaa yoo mul'atan Tyndall effect jennaan jechuudha. This effect is not observed in true solutionii keessatti hin mul'atan. Sababni isaa partikiloonni achi keessa jiran scattering gochuu hin danda'an. Xixiqqaadha waan ta'eef scatter gochuu hin danda'an. Suspension does not display Tyndall effect because it is particles settle down. Suspensionii keessatti Tyndall effectiin mul'achuu hin danda'u. Sababni isaa partikiloonni achi keessa jiran kan colloidii irra gurguddaadha. Kanaaf settle down godhu. Settle down waan godhanii fi Tyndall effect kana display hin godhanii jechuudha. Fakkii kanarratti madda ifaa true solutioniidhaa fi akkasumas immoo colloid solutioniitti yoo xiyya ifaa gallakkifne. Xiyyi ifaa kuni true solutionii keessatti mul'atu. True solutionii keessatti hin mul'atu. Sababni isaa partikiloonni true solutionii keessa jiran baay'ee xixiqqoodha waan ta'anii fi beam of light kana scattering godhan jechuudha. Scattering godhan. Garuu colloid solutionii kana keessatti yoo ilaalle xiyyi ifaa visible boundary wayii uuma. Yookaan it becomes visible ni mul'ata.
Sababni isaa kana colloidal solution kana keessatti paartikiloonni jiran gurguddaadha faca'anii argamu settle down godhan. Kanaaf xiyyeeffaa kun dhufee irra yoo qubatu scatter godha waan ta'eef visible colour nuu kennu jechuudha. Bifa kanaatiin ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Types of colloid gosoota colloidoota yoo ilaalle dispersed phase fi dispersion medium irratti hundoofne colloidoota gosa 8 kan ta'antu jira jechuudha. Maal irratti hundaa'e dispersed phase jechuun quantity xiqqaadhaan kan argamu. Dispersion medium kan nuti jennu immoo quantity guddaadhaan kan argamu irratti hundoofne gosa 8tu jira jechuudha. Isaan kun gosoota maaliiti jechuudha? Gosoota colloidii. Maal irratti hundoofneetu colloidoota kana moggaasuu dandeenya? Dispersion medium fi dispersed phase irratti hundoofne adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dispersed phase fi dispersion medium irratti hundoofne colloidii gosa 8 qabna jechuudha. Isa kana sirriitti dubbisa. Boqonnaan kun xiqqoo mala dubbisuu mala ittiin dubbistan jijjiiruu sin gaafata. Sababni isaa calculation hedduu of keessaa hin qabu. Theoryidha waan ta'eef theory'n immoo shamdadaa barbaada waan ta'eef sirriitti dubbisuudhaan hubachuuf yaalaan isin jedha. Kan biraan coagulationidha. Coagulation jechuun maal jechuudha kan jedhu immoo mee ilaallu. It is a process by which dispersed phase of colloid is made to aggregate and thereby separate from continuous phase or dispersion phase. Coagulation kan jennu colloidii maal of keessaa qaba jenneera? Dispersed phase akkasumas immoo dispersion medium qabanneera. Dispersion medium kun colloidal solution keessatti jechuudha. Kanaaf dispersed phase akka solutiitti tajaajilamneera. Small componentidha. Dispersion medium immoo akka maalitti nu tajaajilanneera? Akka solventiitti nu tajaajilanneera yookaan akka solventiitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Coagulation jechuun adeemsa ittiin dispersed phase kun yookaan kan nuti akka solutiitti ilaallu kuni suuta jechuudhaan tasgabbaa'uudhaan adeemsa keessaa gara tokkotti aggregate godhu yookaan gara tokkotti sassaabamu coagulation jennaan. Kanaaf coagulation keessatti dispersed phase tu aggregate godhee yookaan gara tokkotti sassaabamee maalirraa separate ta'a? Dispersion medium irraa separate ta'a jechuudha. Separate ta'anii gara tokkotti sassaabamanii turuu jechuudha. Adeemsa kanaan maal jennaani? Coagulation jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf curdling of milk when it is sourced. Fakkeenyaaf ittoo aannan irraa qopheessuu barbaadanii maal godhu yeroo tokko aannan ni raasuu mitiire aannan sirriitti walitti fufinsaan sochoosu. Erga sochoosanii booda ni teessisu. Ni tursiisu jechuudha. Tasgabbeessaniitu tasgabbaa'ee akka inni turu taasisu. Tasgabbeessuun sun maalidhii fi dispersed phase'n akka inni aggregate godhuufi yookaan gara tokkotti dhufuufi. Sana booda maal ta'a? Dispersed phase'n aannan sana keessa jiru yookaan wantoonni jajjaboon aannan sana keessa jiran gara tokkotti sassaabamu. Dhumarratti achirraa maal argachuu dandeenya jechuudha? Ittoo salphaatti irraa baafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf coagulation jechuun adeemsa dispersed phase'n tasgabbaa'uudhaan gara tokkotti dhufanii itti separated ta'anidha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Another one is association of colloids. Association of colloid kan jedhu immoo mee ilaallu. When molecule or ions that have both hydrophobic and hydrophilic end are dispersed in water, they associate or aggregate to form colloidal size particle called micelles. Micelles jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo moleculoonni yookaan ayononni feezii lama qaban polar feeziidhaa fi non polar feezii qaban walitti dhufanii dispersed ta'an bishaan keessatti yookaan gara bishaaniitti dhufanii maaltu uumamaa? Warri polar ta'anii gara tokkotti sassaabamu. Warri non polar ta'anii bakka tokkotti sassaabamu. Gara tokkotti dhufu jechuudha. Adeemsa warri polar ta'anii gara tokkotti dhufan akkasumas warri non polar ta'an gara tokkotti dhufanii misil jennaan jechuudha. Misil jennaan. Non polar gaafa jennu hydro
hydrophobic jechuun hydro jechuun water jechuudha. Phobic jechuun fear jechuudha. Warra sodaa bishaanii qaban paartikiloota yookaan ayyoonota hydrophobicii ta'an yookaan warri bishaaniin wal keessa hin makamne fi hydrophilic jechuun hydro jechuun water jechuudha. Philic jechuun immoo laaf jechuudha. Yookaan isaan kun wantoota poolaarii ta'anidha. Isaan kun bishaan keessatti ni bulbulamu jechuudha. Kanaaf molekiyuuliin poolii lama qabu yookaan immoo bishaan keessatti dispersive yoo ta'e gara tokkotti associate ta'anii yookaan aggregate ta'aniitu colloidal size particle uumu yookaan partikiloota gara bishaaniitti hydrophilicii walitti qabamaa bishaan irraa gara faallaa bishaaniitti immoo yookaan bishaan irraa gara tokkotti baqatanii immoo hydrophobikiitu walitti tuuta'a yookaan walitti qabama jechuudha. Walitti qabama sanaan misil jennaanii jechuudha. The hydrophobic end point inwards. Hydrophobic warri ta'an gara keessaatti baqatu jechuudha. Gara keessaatti walitti qabamu. Hydrophilic yookaan warri jaalala bishaanii qaban immoo gara alaatti yookaan gara bishaan jirutti gara bishaaniitti baqatu jechuudha. Bishaan keessatti dhaqanii makamu. Adeemsa kanaatiin misil jennaan jechuudha. Misil jechuun hydrophobic warri ta'anii gara keessaatti gara tokkotti walitti sassaabamanii hydrophilic warri ta'an immoo gara alaatti yookaan gara bishaaniitti walitti gaafa dhufan yookaan bishaanii walitti gaafa makamanii adeemsa kanaatiin misil jennaanii jechuudha. The cleaning action of soap occurs because oil and grease or dirty can be absorbed or soluble into hydrophobic center of the soap micells and washed away. The soap molecule is represented by polar head, zigzag, and hydrocarbonate non-polar tail. Saamunaan paartii lama qaba. Yeroo baay'ee kaarboohayidireetota sitireetii of keessaa qaba. Sitireetiin kuni saamunaa keessatti hydrophobikiidha yookaan sodaa bishaanii warra qaban yookaan bishaaniin kan walitti hin bulbulamne akkasumas immoo carboxylic groupiin warra polar ta'edha. Polar jechuun hydrophilic warra ta'edha jechuudha. Saamunaa kana fuunee xuraawaa keessatti gara xuraawaatti yoo daballe yookaan immoo xuraawaadhaan yoo miicine xuraawaan suni paartiin hydrophobic ta'e gara hydrophobic'itti dhufa. Paartiin hydrophilic ta'e immoo gara carboxylic groupii kanatti dhufa. Achi booda walitti qabatu yookaan gara tokkotti misilii uumu. Misiliin sun immoo bishaaniin miicameetu xuriin sun bishaan wajjin ba'aa jechuudha. Xuriin sun wal qabatee misilii uuma. Misiliin sun immoo gallakkiseetu deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf bulbula kana olaalle. Xuraawaa wayiitu maalitti nam'e? Soap moleculiitti nam'e. Soap moleculiin heediidhaa fi teelii qabannee jenneerra. Heediin isaa hydrophilikiidha. Heediin isaa carboxylic groupiidha. Teeliin isaa immoo maalidha jechuudha? Gara hydrocarbonootaati jechuudha. Garri teelii kun. Yeroo saamunaa kana fuunee xuraawaatti daballu gara xuraawaatti daballu maal ta'a? Xuraawaan suni warri nan poolaar ta'an gara kamitti dhufu? Gara teelii kanatti dhufu. Warri nan poolaar ta'an gara hydrophobicii deemu jechuudha. Akkasumas immoo xuraawaa sana keessaa warri poolaar ta'an immoo gara heedii kanatti dhufu. Gara heedii kanatti dhufu. Achiin booda misilii uumuu jechuudha gidduu kanatti. Misiliin sun yookaan warri hydrophobikiin kun gara gidduutti walitti sassaabanii miitu misilii uumu. Gara tokko dhufu. Kallattii hundarraan gara tokkotti. Kallattii hundarraan gara tokkotti. Kallattii hundarraan gara tokkotti dhufuu jechuudha. Achii booda gidduu kanatti misiliitu uumama jechuudha. Misiliin suni deemee poolaarii ta'a jechuudha. Bishaaniin miicamee bahaa jechuudha. Bishaanii wal qabatee uffatarraa yookaan immoo xuraawaan sun bishaan wajjin wal qabatee bahaa jechuudha. Kanaaf parpasiin saamunaa wantoota xuraawaa qulleessuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Bifa kanaatiin saamunaan wantoota adda addaa qulqulleessuu danda'a jedha kitaaba keessan irratti. Walumaa galatti qabiyyeen keenya irraa kan irratti xiyyeeffatu mixture kan jedhudha. Mixture jechuun makaadha jenneerra. Makaan kun makaa gosa tokkeedhaa fi makaa gosa saddeetu jira. Makaa heterogeneous and homogeneous mixture kan jenneeni.
Homogeneous mixture kan jennu visible boundary kan hin qabne. Wantoonni walitti makaman sun wal keessaa faca'anii kan argaman. Heterogeneous kan jennu immoo makaa gosa addeeti. Makaa gosa addee jechuun immoo wantoonni walitti makaman sun visible boundary kan qaban. Proportionii komponentoota mixture keessaa olaallee homogeneous mixture keessattis heterogeneous mixture keessattis proportioniin isaanii dhaabbataa miti jechuudha. Proportionii dhaabbataa variableedha. Proportionii dhaabbataa hin taaneen walitti makamu jechuudha. Kan biraan suspension kan jedhu laalleerra. Suspensioniin wantoota jajjaboo hin bulbulamnetu bulbula tokko keessaa yeroo inni faffaca'ee argamu. Jajjaboo hin bulbulamne kan bulbula tokko keessa faca'ee argamu suspension jenneen irraa jechuudha. Solution jechuun immoo gosa mixture ta'ee wantoonni walitti makaman sun guutumatti wal fudhatanii wal keessatti bulbulamuudhaan visible boundary kan hin uumneen solution jennee ibsineerraa jechuudha. Solutioniin kun immoo komponentii gurguddaa lama kan inni qabu, solutiidhaa fi solventii akka inni qabu. Solventii akka inni qabu. Akkasumas solutioniin bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaalleerraa. Liquid solution, solid solution and gas solution jennee bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaalleerraa jechuudha. Kan biraan colloids. Colloid jechuun suspensionii faana hiikaa wal fakkaataa qaba. Colloidoonni wantoota jajjaboo hin bulbulamnetu bulbula keessa faca'ee argama. Garaagarummaan isaa colloids keessatti wantoonni jajjaboon suni settle down hin godhan, hin qubatan. Suspensionii keessatti garuu jajjaboon sun hammi isaanii guddaadha waan ta'eef settle down godhu. Akkasumas colloidiin kun immoo feeziiwwan lama kan inni qabu. Dispersed feeziidhaa fi dispersion mediumii jennee feezii lamatti qoonnee ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Walumaa galatti qabiyyee keenyarraa kanarratti ni xumurra. Qabiyyee itti aanu keessatti part 2 solution process kan jedhu, achirratti immoo liquid solution and interparticle force of attraction, solution of ionic solid in water, the solubility rules for ionic solid kan jedhu qabiyyee itti aanu keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Hangasitti nagaadhaan tura. Namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas miseensonni Abdii Akaadaamii share gochuudhaan barattoota biraatiin gahaan isiniin jedha. Learn smart, shine bright. Thank you.